Isin akkamittiin ilaaltu warraaqsa amma eegale kana dhuguma waldhabbiin jiraachuu danda'a jettanii yaaddu hariiroo isaan kana dura qabaniin warri kun? Ayyee waan kana haala tasgabbaa fi bilchaataan sammuu bilchaateen suuta yoo ilaalan wayya natti fakkaata. Qophiin turuun dhugaadhaa. Anis itti dhiyeenyaan quba qabaa. Qophii ture sana miidiyaa adda addaa irratti uummanni keessaa waliin gahaa ture. Anis quba qabaa. Inni engaddaa kun egaa sababa yookaan immediate cause ta'uu malarraa ka hafe dhumaatiin uummataa buqqa'uun hidhamuun duutii mi'aan isaa ooyiruu irratti jalaa gubachuun saamamuun manni isaa gubachuun bittinnaa'uun yeroo dheeraa ture. Ammoo rakkoo har'a jirru kana hundumaaf kanu gahe uummanni Oromoo dhiphanee dorrobee yeroo dheeraaf warraaqsa gaggeessee ilmaan ofii itti gabbaree guduunfaa gadrummaatti gochuuf yeroo gahee turetti warraaqsi isaa jalaa gatate. Kan inni gatate immoo rakkina tarsiimoo namoonni Oromiyaan bilisoomteetti sabni Oromoo bilisoomeera. Mootummaa Oromiyaa dhaabbatee jira jedhani dogoggora tarsiimoo uumame irraati. Rakkoon har'a Jawaar mataasaa keessa jiru dogoggora inni kaleessa ofii uume. Yeroo hundumaa gaaffii namni tokko nama gaafatuu fi deebii lamatu jira. Yookaan deebii haqaati yookaan deebii siyaasaati. Ani amma deebii siyaasaa fi deebisuu hin barbaadu. Sabni kun siyaasaan mataan goolamee burjaajii hamtuu keessa seenee jira. Haqa dubbannee lafa nutti dhibee buluutti jirra jechuudha. Jawaar Mohaammed akkana ta'ee ushuu siibirmanni sibira geenye jechuun hin danda'a. Sun siyaasa. Ani sana dubbachuu hin barbaadu. Haqan hima. Haqan dubbadha. Burjaajii keessaa bahuutu nurra jira waan ta'eef. Dogoggora tarsiimootti seenne. Dogoggora tooftaa yeroo osoo ta'ee dogoggorri tooftaa dafanii keessaa bahan. Dogoggorri tarsiimoonni xumuraa gabrummaa sana ittiin guduunfa waan ta'eef yoo dogoggorame rakkoon keessa seenamu wareegamni har'a kafalaa jirru siichi kafaluuf deemnu guddoo ulfaatti. Bilisoomneerra mirga abbaa biyyummaa harka galfanneerra jedhameetu har'a immoo dhalli Oromoo akka bosonuu adamfamee diidatti rasaasaan rukutamee ajjeefamuutti jira. Kanaaf iyyuu wanni amma ta'aa jiru kuni qophii yeroo dheeraa sabni itti buqqa'u ajjeefamuu fi saamamuu hidhamuutu wanti kaleessa bilisoomne jedhame dogoggora ta'uu daandiin irra adeemaa turre akka hin goolabamne sabni hubatu irraati qophii yeroo dheeraa fi taasifamaa ture. Yerootti dorrobee ala bahuu gahetu wanni kun afaan wal goe yookaan walirra dhufee jechuudha. Ani akka nam tokkootti Jawaar Mohaammed rakkoon isa irra gahu, rakkoo Oromoo irra gahu, rakkoo anarras irras gahu nuti keessa nu tuffachiisaa adda nu baaseetu miilaa wal nu rukuchiisa waan ta'eef sana hin deeggaru. Rakkoon isarra gahu rakkoo Oromooti. Ammoo haqaan dubbachuu barbaadu. Yeroo hundumaa gaaffii nam-tokkee fi gaaffii mirga waloo kan sabaa adda baasnee ilaaluutu nurra jira. Yoo Jawaar ammas achumatti diinqa keessatti waan waliin fixannee waan barbaannu arganne sabni rakkoo hin qabnu manatti dacha'uu jedhee dhiigni dhangala'ee gatiin isaa maalii ka jedhutu gaaffii namatti ta'a. Sabni kun nama ofii nama isaa nama jaalatu ittifachuuf humna ta'uusaa agarsiisuun danda'a. Namatti tola ammallee nama boonsaa jechuudha. Garuu gaaffii nama tokkee fi guyyaa guyyaan hiriira ba'uumoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa sabaa kabachiisnee rakkoo har'a keessa jirru kana keessa wal baasuutu furmaata ka jedhu irratti ka Oromoon wal ta'ee dhaabbachuun itti jiru. Jawaar akka nam tokkootti rakkoon isatti dhufte suni isa qofaa oolchuutiin furmaata hin taatu. Maal jennaan namoonni Jawaar jala qajeelfamanii duulanii lolchiisanii hedduu yoo mana hidhaa jiraatanii Jawaar qofaa isaatii akka muka baalirraa harca'eeti waa takka gochuu hin danda'u. Nama isa jalaa yoo funaananii fixanii eeyyee akkuma eengadda dubbiin taate sun garuma isaatti deeman. Kanaaf iyyuu
uummata Oromoo kumaatamaa isa irree ta'ee diida bahee dhiiga dhangalaasuun lafee cabsuu danda'u mana hidhaa jiru faca'ee jiru walitti qabuutu furmaata. Kana kan ani jechuu barbaadu. Akka biraatti OPDO keessa wanta jiru jira. Kaleessa nuti saban bilisoomsine OPDOdha Tigiree jalaa baasne malee qabsoon karaatti hafee yookaan immoo warraaqsi inni gatate isa kana. Warraaqsi gatate kun immoo qabsoo fi qabsaa'ota Oromoos kolaasuuf aggaammatee ture. Kana keessaas aktiivistoonnii fi gaazexeessitoonni akkasumas warri miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waa babarreessaa turani kolaafamuu qabsoo fi gatatu warraaqsa kana keessaa harka qabu jechuudha. Saba bal'aa dhiiga dhangalaase sana miti kan karaa irratti dhaabbate. Kani bakka tokkotti yookaan kutaa walgahii tokko keessatti nama 50 walitti qabee bilisoomne jedhee uummata isa bal'aa harkii fi miilli xixiqqee mana hidhaa keessatti dararaa arge ture sana miti jechuudha. Sagaleen isaa inni sun ukkaamamee hafeetu dabballoota sagalee xiqqoo garuu immoo miidiyaa argatuu danda'antu sana jedhe waan ta'eef. Warri akkanaa kun ammas sabatti deebi'anii gaaffiin sabaa inni xumuraa guduunfaan bilisummaa walabummaan biyyaa deebii akka hin arganne burjaajii keessaa saba baasuu qabu. Konfiyuuzii nama gochuu akkasumas jaalala sabaa sana abiyuus gochuun irra hin jiraatu. Sabni rakkoo keessa jira. Warraaqsi keenya gatateera. Qabsaa'onnii fi qabsoon keenya kolaafamuuf itti aggaamame immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon kolaafamuurraa hanqafameetu jira jechuudha. Hanga kun jirutti ammoo qabsoon addaan hin citu. Qabsoon kun garuu hanga yoomiitti wareegama guyyuu bu'aa xixiqqoo barbaachuu fi kafalama. Maaliif guduunfaan ittiin taasifamu? Waan xiqqoo barbaadaa gaafa waan xiqqoo dhabne harka duwwaa galla. Waan guddaa maaf hin gaafanne yoo xiqqaate illee waan guddaa dhabne waan xiqqootiin galuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii Oromoo xiqqeessuun nurra hin jiraatu. Kanaaf akkuma silasii dhuge mirgi OPDO Tigiree jalaa baasnee abbaa biyyaa osoo hin taane akka paartii yookaan dhaabaatti bilisa isaan goone amma immoo gama isaan naftanyoota jechuun jiran kaa'umaa ofii isaanii filanii masaraa mootummaatti naqataniin xiqqoo dhiibbaan wal keessa jirti. Amma Tigireerraa bilisa bahani Amaararraa akka bilisa isaan baasnu dhiiga nu dhangalaasisuu fi waan tolfames natti fakkaachuutti jira jechuudha. Namoonni haala akkanaan qabsoo Oromootti taphatan kuni harka irraa dachaafachuu fi gara sabaatti deebi'anii gaaffii sabaa guddaa kanaaf deebii kennuu qabu. Kanaafiyyuu Oromoon amma fincilarra jiru kuni inni kaleessatti qophaa'aa ture garuu akka tasaa balaanii jaawaalirra aggaamame jedhameetiniin saba gadi yaase kuni mirga abbaa biyyummaa saba kanaa argamsiisuun goolabamuutu irra jiraata. Yoo sana ta'uu baate OPDO achumatti wal tuttuqaa qabdu fincila kanaa wal qabattee xiqqoo dhiibbaa taasiftee mirga ofii kabachiifachuu fi adeemtu sana kabachiisnee dachaana yoo ta'e ammas borus iftaanis duuti biraa rakkoon biraa hiriira nu baasu hin dhaabbatu jechuun barbaadan. Yaanni ani qabu ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo inni kaleessa har'a borus kanuma. Ayyee ulfaadhu jaalmarroo egaati yeroo garaagaraatti akka jaarmiyaattis yeroo jaarmiyaan hawaasa baasee hawaasni akka falmatuu fi qophii godhu yeroo immoo qeerroonis ol ijaaree sagalee isaa dhageessifatuuf ka'utti kanaan dura yeroo garaagaraatti muuxannoo jirurraati yeroo sun butamee ofiitti dhimma ba'antu jira bara 2016 waan akka kanaa tureera tarii isa ammaa kana. Yoo Jawaar keessaa harka hin qabu jennes warri OPDOdhaa maal gochuudhaaf kana godhanii jetta jalqaba irratti kan itti tuqxe OPDO akka Oromoon ammas falmatee dhiiga isaan Amaara jalaa bilisa baasuuf waan isaan godhan natti fakkaataa jette isa kana maddiitti mee waan itti dabaltu yoo qabaatte Oromoon immoo akka kanaan duraa mooffamee mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa kabachiisuu fi kaayyoo isaa saganamaa galmaan ga'uuf qabsaa'uurra dhimma nama tokkoo godhee akka hin qabbanoofneef maal jetta? Eeyyega si tuttuqeera yoo jara kana ilaalte paartiin dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jedhu amma maqaa ofii jijjiire garuu hojii isaa amala isaa kaleessaa hin jijjiirre suni kaleessa rakkootu ture biyyi sirnaanii bilisa taatee federaalizimiin dhugaa diriiree bulaa hin turre saamamaa turre siin jedhu. Eenyutu saamamsiisaa ture jarri kun bakkuma kaleessa turan sana har'as jiru
Tigireenis haa ta'u yookaan walumaa gala habashoonni warri lukuleeffatee jiru kuni afaan keenya hin beekani. Aadaa keenya hin beekani. Malkaa keenya diinqa yookaan gola keenya hin beekani. Daandii dhokattuu keenya hin beekani. Ka beeku ka karaa argisiisee ka ibsaa ta'ee ka ulee ta'ee kana hundumaan nu ga'ee ka hiisisee ka reebsisee ka ajjeesisiise warra har'aa Tigireetiinis ta'e yookaan habashoota waliigala diina keenya jedhan isaanuma kana. Baay'ee si ajaa'ibu qabsoo kana itti qabsoofnee wareegamatti kaffallee asiin geenyee siin jedhu kaleessa wareegamatti kaffalchiisaa turan sitti qoosu baay'ee tuffii guddaatu bira jira jechuudha. Namni har'a miilli itti hidhite namni kaleessa mana hidhaa keessatti jeefamaa ture hundumtisaa jarri kun yeroo sana mootummaa Tigiree waliin wal ta'anii dhaabuma har'a qabatan kana qabataniitu paartii biyya bulchu uumanii waliin biyya bulchaa turan. Qabsoo gaggeessaa turreesiin jedhanii sitti qoosuu jechuudha. Oromoon achi jalaasaan baasee ergamaa turtan mee biyya kana immoo qabba abbaa biyyaa ta'a nu ceesisaa imaanaa yookaan adaraa qabsoo kanaaf fudhaallee jennaan sanallee galmaan gahuu dadhabanii as deebi'aniitu saba kaleessa dhiiga dhangalaasee bilisa isaan baase tuuta hooggansa qabne yookaan mangaa ittiin jechisiisan ittiin jedhani Dooktar Abiyyi muummichi ministeera bakka taa'utti Oromoo namni ofiin jedhu paartii dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jedhamu namni hoogganu bulchiinsa mootummaa Oromiyaa fi biyyaa ka harkaa qabu bakka jirutti tuuta jedhame. Tuuta sanatu immoo bakka inni har'a jiru kanaan isa ga'e. Oppiidiyoo keessatti inni murtii mataa ofii maaliif akka gochaa jiru beeka. Abjuu qabu qaba. Abjuu isaa sana galmaan gaachuuf akkatti socho'aa jiru qaba. Warri hedduun aktiivistootaa fi gaazexeessitoota akkasumas barreessitoota Oromoo ka ta'anis kana keessaa hirmaannaa qabu. Hirmaannaan isaanii xiqqaate akka Daani'eel Kibiret fa'aatii gara masaraa mootummaatti hin siiqne malee bakkoota hedduu keessatti waan beekan hedduu tika biyyaaf kennanii rakkoo istiraateejiitti nu galchaniiru. Namoonni kaleessa amannee waliin hojjetaa turre iccitii kaleessa waliin qabnu dabarsanii tika biyyaaf kennaniiru. Haa ta'uuti bakka silaa barbaadan sana hin geenye. Innis namoota hedduu gara warra Habashaatti maxxanee achirraati ofitti qabu Abiyyiitiin muufannaatu jira Oppiidiyoo keessa. Muufannaa sanadha hiis gochuu barbaadu. Oppiidiyoo keessa rakkootu jira. Rakkoo sana Abiyyi cancala ofii tokkittii qabatee gulfaa jiru sana akka qooduufi barbaadan. Kanaaf immoo saba harkaa qabnaa ka jedhuuni xiqqoo dhiibbaa gochuu barbaadan. Dhiibbaa jijjiirama hundeerraa rakkoo biyyaa furuu osoo hin taane dhiibbaa Abiyyiin xiqqoo cancala isaa qabuu fi aktiivistoota Oromoo akka Daani'eel Kibiret fa'aatti garmalee ol siisanii masarata mootummaa hin seenne garuu waa xiqqoo gumaachaa jiran gumaachi isaanii ol akkasii bu'aan isaan siyaasa keessaa argatan akka dhuunfaatti akka dabaluuf kanatu natti mul'ate anaan. Kana wanni jechuu barbaade sila. Kanaaf Tigiree jalaa baane naftanyaan immoo xiqqoo dhiibbaa nurra gochuu jirti. Abiyyi qobaa gulufuu jira. Isa kana saba irra kaasne xiqqoo ishee bu'aa keenya ol kaafanna. Ka jedhutu deemuu jira jechuu. Haqi jiru kana. Siyaasni jiru immoo ka biraati. Kanan sii tuquu barbaade. Sabni kanaaf iyyuu dhiigni inni dhangalaasu namoota fedhii dhuunfaa qaban sanuu kaleessa isa dhaanaa turan sana gatii ol kaasuuf ta'uu hin qabu jechuutti hin jiraan. Namoonni kun yoomiyyuu gaaffii Oromoo cuqqilanii hudduun irra taa'anii deebii kennuufii hin danda'an. Yoo isaan kana karaarraa maqsee qofaa sabni Oromoo nagaan bahee nagaan galuu danda'a. Nagaa isa waaraa dubartiin laga buutee nagaan galtu. Qoraan haqxee nagaan galtu, bishaan haqxee nagaan galtu, yaaddoon bir'annaan hin jiraanne namni qotachuu, daldalachuu, barachuu danda'u nagaa isa akkasiiti jechuudha. Amma namni bakka hundatti keessumaa Gujii, Wallaggaa, guutuu gara Kibba Bahaa, Boorana, Garri Bahaa, Harargeen kun hundumti namni guyyaatti osoon ajjeefamiin ooleetii hin beeku. Du'umatti ture Oromoon. Isa amma miidiyaa irratti bahe qofaatu mul'atutti jira malee. Namoonni akkasitti du'aa jiran garuu sagalee dhaban. Ukkaanfameetu jira. Hawaasni bal'aan inni du'aa jiru namni isaaf dubbatu hin jiru. Maal jennaan namni hedduun bilisoomneerraa jedheetiniin jira. Amma wanni ta'e bu'aa dhuunfaatti bu'ame. Kanaaf jecha sagaleen dhagahamee jechuudha. Warra miidiyaa harkaa qabu. Warra waa barreessuu danda'u dhageettii qabutu tuqamee jechuudha. Inni kun tuqamuunis nutiin nu tuqu
isa kanarraa hinaaffaan qabnu jibbunu nama keenya tikfachuun hanga yoomiitti tiksina namni hedduunoo hidhamuu jeefamuu jira nama tokkicha kana immoo osoo tiksinuu nutuu du'uu jirra achii booddee garamitti deemna haalli amma jiru hamni jiru Oromiyaa keessatti dirree kee irratti taphatama. Rasaasni sitti dhukaafamu yoo siin dhabe loon keeti rukuta yoo siin dhabe mana keeti guba yoo siin dhabe muka keeti rukuta taphni hundumtiyyuu kan inni taphatamu dirree keenya irratti biyya keenya Oromiyaa keessatti waan ta'eef namni inni kaan tapha lafa keenya irratti taphataa jiru kan ofii achi butee kaateetu adeemsa keessa wanni kun yoo furmaatan argatu ta'e gara lola sanyii yookaan sivil wooritti deemuutti jira. Yoo kun ta'e ammoo qophii kan hin qabne saba Oromooti. Ofiiti wal morodaa, wal dhiitaa, wal dhaanaa, wal diigaa oola waan ta'eef qophii jaarmiyaa ijaaramanii waloon irree tokkoon diina qolachuu hin qabne. Wanni nutti deemaa jiru yoo gara lola sanyiitti deeme miidhaa guddaan kan ga'u saba Oromoo irratti taphittis kan inni jiru qubansitti ladachee Oromiyaa irra waan ta'eef wanti gama diinaa irraa dhuka'uufi wanni dubiraa dhuka'uus hundumtuu balaa guddaa qabeenyaa fi nameenya keenya irratti aggaammate qabaa jechuudha. Kanaaf xumura itti gochuu qabna isa kaleessaa gowwomne ammoo maaliif xumura argachuu qaba. Lama gowwomuun, sadii gowwomuun, afur gowwomuun inni sanaa oliidha. Wallaalummaa osoo hin taane gowwummaa sheekamtu doofummaa badduu namnillee nu kolfu sana taatii jechuudha. Kaleessa yoo Abiy waa dubbatee ayyee itti kennannee muummicha keenya jettee harka walitti ooftee fi waan inni dubbatu hunda jala deemtee harka walitti ooftee fi har'a immoo waan inni jedhu lakki sirrii miti jettee hiriira irra baatee womaa wanni ati xumura itti gootuun jiru yoo ta'e dhugumaan mangaa nuun jedhan sana taaneerraa jechuudha. Ilaalanii nuun jedhanii jechuudha. Kan namni si irrabsutti ka abbaan of arrabsu taatii jechuudha dubbiin suni. Ayyeegaa jaalmarroo fayyaa ta'ii mee amma waan amma dubbataa olle kana cuunfuudhaaf Oromoon nama tokkoo fi yookaan ammoo fakkeenyaaf akka kanaan dura waa'ee maaster pilaanii mormee yeroo immoo namni isaaf hiriira ba'ee hidhamu warra hidhame hiiksisaaf mormee dhumarratti immoo warra akka Baqqalaa Garbaafaa yeroo manni murtiidhaa walaba baasu yeroo deebisanii immoo isaan mana hidhaatti deebisan. Inni mana hidhaati aboo manni murtii walaba baaseeraa fi Oromoon mormee magaalaa Jimmaa keessatti namni 12 guyyaa tokko du'uusaa nanni yaadadha. Ammas ammoo waan wal fakkaataatu deemaa jira. Egaa warri xiinxaltoota siyaasaas warri siyaasaas akkasumas ammoo hawaasni Oromoodhaa warra kana dhagee kanaan dura goyyoomes kana booda akka hin goyyoomneef maaltu ta'uu qabaa? Warri uummata dogoggorsan dogoggora isaanii kanarraa maal baratuu qabu? Hawaasni Oromoo bal'aanoo kanarraa maal baruu qaba laata? Isa kanarratti waan jettan qabdu? Ayyee Oromoon nama hidhame mana hidhaarraa baasuuf hiriira ba'ee namni isaa gaafa hiikamuu galee taa'a yoo ta'e sun dogoggora guddaa. Jalqabumaa namni hidhame sun inni hiriira bahee fi hiiksisu hidhamuuyyuu hin malle. Ilaalcha siyaasaa fi Oromummaa fi haqaaf hidhame waan ta'eef hidhamuun isaatu sirrii miti. Nama hidhame sana hiriira baatee hiiksisuun gaaffii gaafatteef deebiitu argame jechuu miti sun dogoggora guddaa. Namicha hidhamuu hin qabne tokko hidhanii ati immoo isa hiiksisuuf wareegama kafaltee gaafa si hiikan gaaffii kiyya deebii argate jechuun of gowwomsu. Nama hidhamuu mallee fi hiriira baatee hiiksisuun gaaffii ati gaafatteef deebii ta'a jechuuti miti jechuudha. Ammoo haa ta'uuti namni kee gaafa hidhamu sagalee ta'uun dirqama. Sagalee taatee gaafa hiiksisattu gaaffiin ati gaafattu sanarra guddachuudha qaba akka sabaatti. Biyya qabaachuu qabne mootummaa mataa keenyaatti qabaachuu qabne kanatu furmaata waaraa fiduu danda'a qabsoo keenyatti guduunfaa gochuu danda'a kan ani jechaa jiru haqa dubbannee lafa nutti ta'e bullaaka jechuu jirrus kanumaaf kaleessa bilisoomne gaaffiin keenyi deebii argate abbaa biyyaa taane jedhame bakka hedduutti biddeen dhaanamee sirbamee dhiichifame. Sana keessaa hin qabnu jenne akka waraana bilisummaa Oromootti ejjennaa keenya ibsine bakkuma sanarratti dhaabbanne cichine. Yoo silaa kaleessaa bilisoomne jennee of gowwomsuun sun hin jiraanne har'a daa'imni fichuun daandii irratti dhiigni isheetii hin dhangala'uu haati hiyyeessaas imimmaanii irroobsituufi turte jechuudha. Of gowwomsuu sanatu kana fide. Namoonni kaleessaa dhiigni itti dhangala'ee hiikamanii har'aa rakkoo tarsiimootti warra nu gashe keessaa tokko Baqqalaa Garbaas yoo jettee jechuudha. Oromoo harka duwwaa dhagaa darbatee
dhagaa darbachuun burtukaana buufachuuf malee mootummaan buusu jedhameetti qoofame jennaani qawwee kaaseeni qawwee hiikkachiise gaaffiin isaa too deebii hin argatiin dabballummaa itti bobba'ee saba burjaajesse. Kana dubbachuu waan hin qabuuf hin dubbadha. Silaa seenaa nu dubbatu jennee seenaaf teenye. Maaliif yoo jette jaarsummaan akka qabdi. Namni wal lole yoo akka dhuunfaatti araaramuun dura anis wal dhabnee jaarsa nuuf ta'u lama taaneetu filanna. Ka'atii achumaan nama sii ta'u abbaa keerraa obboleessa keerraa akaakayyuu walitti qabdee jaarsa naa ta'a jettee naafiddi anaaf naa ta'uu dhiisuu ni danda'a waan ta'eef. Jaarsummaa ka'anaafis fiiris hin loogni qixxeettidha filanna. Achi immoo lafatti wal argine mari'annudha guyyaa muranna bakka tolfanna. Bakka kun hin taanetti dabballummaa mootummaa walitti qabee jaarsa jedhee erga nama tokko tokkeeni maatii waraana bifa adda addaan quunnamuun goyoomsaniitu biyyatti deebisan. Warri biyyatti deebi'e immoo har'aa nu keessaati hir'ate ni dhukkuba ni ijjeefamani hedduun isaanii. Kaan immoo miseensa dhaabaa abaa'oo ta'uurraa miseensummaa mul'ameetu bakka adda addaatti harcaafame. Inni kaan immoo dabballee mootummaa tika mootummaa akka ta'uuf dirqame. Cubbuu akkasiitu dalagame jechuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qolaasuuf aggaamame inni jedhu kana. Akka hin qolaane ta'oole garuu waraana isa didee diidattase har'a shiftaa jedhantu dide waan ta'eef qolaafamuu hanqanne irraa kaasee qabsoon Oromoo rimaa ta'e hafuuf ture jechuudha. Warraas isaa immoo gatatti hidhatanii kadoorri qalmalleessan bilisoomne irra jedhanii karaatti irraa kutan waan ta'eef firii isaa yookaan ilmoo warraasa sanaa osoo hin argiin hafneetu rimaa lammataati qabachuutti deemuutti jira jechuudha. Isa kanatu gaa ammas deebi'ee haa gatatu moo ka barbaannu bilisummaa sana haa dhalu kan hin jechuu jiru. Sabni kan inni hubachuu qabu kana. Warri kun hoggansa kennuu danda'a yoo ta'e, qajeelchuu danda'a yoo ta'e, tarsiimoo lafa kaa'ee lafa ga'uu dandeenyu himuu danda'a yoo ta'e, jala deemuuni waan nama sodaachisullee hin qabu, namallee shakkisiisu. Kana gochuu hin danda'ani. Gaaffii xixiqqoo fi gubuutuu gaafatanii deebii xixiqqoo argamtuuni mana galaa qabsoon keessan dhiigni dhangalee kanumatu deebii yoo jedhu ta'e jala deemamuu hin qabu. Ofirraa dhiisuu qabnaa jechuudha. Kana wanti jechuu jiru sabni kana kan inni adda baafatee beekuu qabu. Eessaa kaanee har'a eessa jirra garamitti deemnaa hin beeknu yoo ta'e ammas irra deebi'een dubbadda tuuta yookaan mangaa jedhamne irraa adda hin taanuun sana dhugoomsina. Waan diinni keenya diinka dubbate nuti immoo adda baabaayitti ifa goonaa jechuudha. Kana gochuu hin qabnu waan gadi baanee fi eessa deemuuf akka dhiiga dhangalaasaa jirru waan caakamitti dhiiga keenya akka guutaa jirru beekuudha qabna. Qabsoon kaleessa eegale namni kumaatamni waancaa tokkotti dhiiga qeensaa ture dhiigni sun ol dhufee walakkaan guutee jira. Sanatti ka guutuu qabnu guutee narraa dhangala'u rabbilleen gaha kan nuun jechuu danda'u. Yoo kana hin goone dhiiga keenya waancaama adda addaatti qeensina yoo ta'e walitti dhufu kan tareebbada malee. Kanan jechuu barbaadu sabnis kan inni hubachuu qabu kana. Gartuu yookaan nama dhuunfaa miti bilisa kabaasaa jiru. Biyya, saba, afaan, aadaa waan kana hundumaati. Maaster pilaanii jennee yookaan namni hidhame jennee yookaan abaluun iddoo akkasitti akkas ta'e jennee guyyaa wanni hiriira nu baasu hin jiru. Rakkoo Finfinnee kan inni furmaata argatu Oromiyaa walaba taate keessatti qofa. Ankaraatti Finfinnee irraa wanta akka argachuu hin dandeenyu. Kaleessa dhagaa bu'uuraa kaa'ame caccabe jedhee namni dhiiga dhangalaasa. Finfinnee fayyaan isheetiyyuu hankeetii miti si harkaa fudhataniiru achi keessatti aadaa hin qabdu, afaan hin qabdu, seenaa hin qabdu, hiree hin qabdu. Wanni si ibsu tokko iyyuu hin jiru. Wanna mataa gadi si qabachiisu malee dhagaan tokko achi keessatti cabe hiikaa maalii sii qaba. Dhiiga dhangalaasuu akkasiitiin bu'aa siyaasaa argamutu naa ta'an jiru anaan. Dhagaa tokko dhagaa bu'uuraa achi keessa taa'amee dhiigni kee dhangala'uu maaliif barbaachise? Finfinnee fayyaasaa harka galfachuuf dhiiga dhangalaasuu qabda. Sanaaf wareegamni kafalamus gatii qaba waan ta'eef. Kana sabni ka hubachuu qabu. Sabni waan xiqqaa gaafatu yoomiyyuu waa takka hin argatu. Sabni waan guddaa gaafatu garuu yoo akkamuu ta'e harka duwwaa hin galu. Ayyee fayyaa ta'e jaalmarroo amma immoo gara waraana bilisummaa Oromoottan si deebisaa innis maalii akkuma waliin iyyuu quba qabnu duulli waraana bilisummaa Oromoo oboo fi uummata Oromoo lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Gujiif Booranaa Gamisaan Iluu Abbaa Borii fi Bunnoo Baddellee akkasumas lixa Tuulamaa irratti baname yoo xiqqaate kanuma isaan yoo dubbanne baatii 9 lakkoofsiseera.
Ajjeechaan kun ammoo ammas akkuma sila kaaftee itti fufee jira. Guyyaadhuma kaleessaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Naangoo keessatti barsiisaa tokko kan maqaansaa Azmaraa Tasfaayee jedhamu waajjira keessaa gadi fuudhanii reebanii isa booda rasaasatti roobsanii ajjeesuu maatii isaaniirraa odeeffanneerraa. Gama biraatiin ammoo lola kanaan dura oboo irratti bananii uummata Oromoo fi oboo waliin mancaasuudhaaf tattaafataa turan uummatas fixaa turan bifa haaraan xiyyaaraa fi lafoodhaan marsaa sadaffaaf bobbaasuuf qophiitti jiru odeeffannoo jedhutu jira. Isa kanaaf quba qabdu qophii attamii qabdu uummata Oromoof kanarratti dhaamsa attamii qabdu akka of qopheessaniif jechuu kooti jaalmarroo. Egaa ololli miidiyaa irra deemu akka ololaatti akkasumas immoo odeessi tikaa akka odeessa tikaatti garaagarummaa qabu. Isa kana wanni siin jechuu danda'u hin jiru ammatti garuu waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu sa'aatii 24 halkaniif guyyaa dammaqaa waan hojjetu waan beeku. Odeessa miidiyaa irratti adeemsifamuu fi odeessi tikaati argattu gargarii qophii mootummaa maal fakkaataa ka hawaasni miidiyaa irratti arguu fi kan nuti immoo keessaa quba qabnu gargarii isa kana akkasumatti si ibsuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu qophii. Gaafa xiyyaarri naannoo Aanaa Gidaamii, Qeellam, Gaara Kormaa, naannoo Horoo Dongoroo, Afteer, naannoo Saamboo, Somboo, Giraay. Bakkee akkasiirra naannee xiyyaaraan lafoonni kun tumamanii har'a ji'a 10 ta'eetu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'a 10 kana hundumayyuu diina ofirraa qolee lolee laamshessee amma immoo gara haleellaatti garagalee jira jechuu ofiisaa ittisa bira darbe. Jiin 10 kun hundumtiyyuu ammoo wareegama guddaa ulfaataa gaafate qaba. Wareegama dhiiga keenyaanii naannoo kanaa fi dhiha guutuu isaatti akkasumas karaa bahaa fi kibbaa ammallee yeroo dhiyoo kaasee immoo gara kaabaarra waraanni bilisummaa Oromoo lola itti jiru gara haleellaatti jijjiiree of ittisuurra darbee jechuu. Diigumsa isarratti aggaamamee keessaa bahee rakkoo mudatee of suphee amma haala jiru kanarra gahuu fi ololoota baay'ee hadhaa'oo ta'an rasaasa caalaa nama madeessanii hundumaa irra darbeetu haala amma jiru kanarra gaheera. Uummanni naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u jirus waraana bilisummaa Oromootii olitti wareegama guddaa kanfaleetiin jira. Hiriirri irra bakka adda addaatti bahamee daa'imni fichuun dhiiga itti dhangalaasuu jalqabde kana ji'a 10 olii fi iddoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'urra uummanni jiru kafalaa ture jechuudha. Amma miidiyaa irratti wanti xiqqoo tokko arguutti hin jira. Wallaggi Gujiin maaliif haala kanatti dhimma ba'anii hiriiran ba'an? Wallaggi Gujiin yookaan warri naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u humna labsii hatattamaan bulu jala jiru har'a hiriira bahuu isan barbaachisu. Qawween loluutti jira kaleessaa kaasee waan ta'eef harka duwwaa hin jiru hidhateetu loluutti jira. Dargaggoon baay'inaanii naannoo akkasiirra jiru magaala keessa hin jiru bosonatti baqatee waraana bilisummaa Oromoo waliin garii waraana ta'e gariin akka qeerrootti wal qindeessee falmaa hadhooftuu gaggeessaadha jira. Kanaaf birmannaa addaa gochuu nu barbaachisu hin qabnu. Warri har'a sagalee ta'uyyuu nuuf birmachuu danda'uutu irra jira. Yeroo darbe tokko dubbadheetiin ture sabni Oromoo gara lixaarra jirru uummata lixa Oromiyaa jedhamuu dhiisneerra amma Oromiyaa lixaa taaneerra akkasitti yaamamuu jalqabneerra. Karoorri maaster pilaanii Finfinnee handhuura keessatti addaan kutanii gara lixaa fi bahaatti nukutuuf turanii har'a waan milkaa'e fakkaata kaleessa caalaa jedhee kan hin dubbadhetu ture jechuudha. Kanaaf har'a bakka jirru hundumaatti wanti kaleessa nuti galma hin geenye jennee dubbanne suni nama hedduu nutti kofalchiisee ture. Garuu gabrummaa jalaan baane jennee bilisummaa barbaachaaf duuti nu duune nu kabachiise malee nun qaalessine qaanii ittiin qabnu. Maal jennaan haqni yoomiyyuu namni hedduun irraa dheessee fi haqummaan ishii hin haalamu. Haqa sana qabannee dhaabbanne waan ta'eef namni har'a haqa kanatti dacha'uutti jira jechuudha. Erga haqa kanatti dacha'uu ta'e immoo anaa dhufu jenna. Shiraan osoo hin taane hammeenyaan osoo hin taane wal taanee wal utumnee bilisummaa saba kanaa fiduufi tokkoomuutti deebi'uutu nurra jira. Sagalee tokkodha qabaachuutu nutti jira. Gara kanatti deemuu qabna. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo haala kamiinuu hanga lubbuun isaa jirtuu fi rasaasa iji tokko qawwee isaa keessa jirtuutti duuban deebi'u. Sun immoo qaadannoo mootummoota yeroo darbanii aandii xiyyit
and soostii qaadannummaa gaalleen isa jedhanii gatanii baqatanii miti. Ji'a 10 hundumaaf immoo kana argisiisneerra kan yeroo darbee caalummoo nutti dhufa jennee hin yaadnu. Hanga deemnee fi hanga geenyu bakka geenyerru quba qabna waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo immoo waan jalqabee jiru kana ofirraa buusuu qaba. Gatiittiitti baatee wanni inni yeroo hundumaa goophee deemuuf hin jirtu waan ta'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kaleessas hojiitti jira, ammasitti jira, borus sanumatti wanti duubatti nu deebisu hin jiru waan ta'eef kun immoo yoo wal simsiisame xumuruun ni salphataa siin jechuu barbaadeen. Tole fayyaa ta'e jaalmarroo marii keenya gara dhumaattan fidaa jira. Karaa garaagaraadhaa Oromoonni danuun obbo gargaaruu fedhii akka qaban haa ta'uuti daandii akka dhabanii fi waan akkasiifaa yeroo isaan itti kaasantu jira. Dabalataan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo oboon meeshaa of hirkaa qaba, bosona jira, bosonaa lolaa jira. Oromoonni magaalaa keessas haa ta'u biyyoota ambaa jiran waraana bilisummaa Oromoof haa ta'u uummata Oromoof sagalee ta'uu irratti maal hojjechuu qabu kajettuu fi dhaamsa waliigalaallee dhaammadhu marii keenya kanarraa ni obbaafna. Hayyee waraana bilisummaa Oromoo utubuu fi daandii barbaaduus hin gaafatu. Yoo oduu ta'e waggaa hedduu odeesseera Oromoon. Waan buusii xiqqoo tokko buustee waggaa meeqa odeessituu fi bilisummaa nama gaafattu hin jiru. Lubbuu gumaachine nuti. Lubbuun sun immoo qabeenya kamiin iyyuu tilmaamamuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan xiqqoo tokko buuseetiin bilisummaa namarraa eeguu osoo hin taane yeroo tokkotti addunyaa guutuu irratti sagalee tokkoon dubbatee waraana kanarratti investi gochuuf waa buusuu danda'utu irra jira. Dhaabni akka dhaaba Oromoo hangafti tokkoyyuu hin jiru Itoophiyaa keessa. Inni kaan diigamaa dhufe. Garuu dhaabni abiin jedhamu eengadda dhaabate guyyaa tokko keessatti doolaara 100,000 walitti qabatee jechuu goofandi qopheesse. Oromoon kanarraallee waa barachuu hin dandeenye oduuma odeessa ammayyuu. Idduma jiru hundumaa akkas gochuu dadhabne eegaluun akkas gochuu dide anatu akkas gochuu dide eegaluun kanuma odeessaa umuriinsaa gubattee dulloomee du'utti jira biyya ormaa keessatti. Kuni ta'uu hin qabu. Gaaffiis hin barbaachisu. Woboon eessa jira gaafachuus hin barbaachisu. Woboon mandara keessaa dhukaasuutti jira uummata keessa jiraata. Mee guutummaa addunyaarra uummanni Oromoo jiru uummati miiliyoona tokko too jiraate uummanni miiliyoona tokko doolaara tokko too buuse hangi kun doolaara miiliyoona tokko buusa. Waraana kana hidhachiisuu danda'a. Investirratti gochuu jechuun isa kanaa jechuudha. Doolaara tokko gatii kaffaluu nooyuu sii baasuu hin dandeenye. Hooggansa nama gaafatu, dandeettii addaa nama gaafatu, maqaa'umsumaa fi of kenniinsa nama gaafata. Mee guutummaa addunyaa irratti kana godhaati ilaala. Hojii manaas hin kennin. Hankanaachuu karaa itti dhabnee maal taanee wal dhiibbata, walitti dhufu, walitti haasa'u, wal saqaala, qaxaa wal jala kaa'aa oola. Yoo isa tokko dubbiste anaan nan dubbisne waan ta'eef hawaa gumaachuu hin qabu. Mee nuti gara alaatti bilbilee nama tokko haasofsiisuun daqiiqaatti 20-30 300 yoo baaste maal irraa argattame? Sittin deebi'aa siin jedha rakkoo kee itti himataa ooltee kaateetu. Yookaan torbee booddee natti deebi'eedha. Torbee booddee deebite immoo maaloo kootu akkas ta'e maaliyyoon akkas ta'e mee oolsiisiin jedha. Birrii 500 baasisee jechuudha. Mee ilaala akkasittiin bilisummaan hin argamtu. Walitti himuu qabnaa, walitti himnaa wanti walirraatii seessinu hin jiru. Rakkoon Oromoo bira jirti. Bilisummaa Oromoo kasakaalee qabees Oromoomaa kanaaf bakka jiru hundumaarraa yoo dhugumaan waraana kanatu nu bilisoomsaa daandiin qabnu tokkittiin kana jedheetti amala ta'ee oduu dhiiseetiniin gochaan argisiise waraana isaa kanarratti investi godhu goota hin dhabne nama hin dhabne qabeenyas hin dhabne itti dhimma bahuu dadhabne maleessa. Biyya sooretti garuummoo saba hiyyeessadha harkaa qabna. Sabni kun immoo gabrummaa bara hedduu isarra turteerraa barnoota dhabee ari'atamaa jiraate waan ta'eef kana hundumaa gochuuf itti wallaale. Warri immoo ala ba'e kuni biyya faranjii keessaa jiraatu fooqii faranjii istaayilii faranjii uffata faranjii miti kan irraa baruu qabu. Dandeettii faranjiin ittiin biyya kana fakkaatu ijaarratte sana irraa barachuu qabaa jechuudha. Baargama fooliin ka'ee sammuun isaa garuu ammayyuu akkuma nuti rakkoo keessa jirru saba wallaalaa gabrummaa jalatti yeroo dheeraa ture barnoota dheeree sana achi keessa ta'e akka nuti yaadnutti innis yaada achi wanni inni as barreessu wanni inni godhu hundumtiyyuu akka kanaati yoo ta'e inniyyuu bu'aa nuun buusu nutu waa isarraan barbaannu jechuudha. Kanaaf biyyi inni keessa jiru dimokiraasiin dhugaan maal akka ta'e hundumaa sana baruudha qaba. Bilisummaan mi'aan ishee maal akka fakkaattu baruudha qaba. Kanaaf immoo wareegama kana barbaaddi. Nuti wareegamuu jirra. Inni immoo waan nuti ittiin wareegamni sana waa buusuu qaba.
Kanaaf wanti amma adeemaa jiru kuni akka sabaatti wal nu taasisee jira. Sabni biyya keessaa dhiiga dhangalaasuu jira. Inni diidaa ammoo waan qabuun waa barreessuu haa ta'u, dhaqee waa dubbachuun haa ta'u, waa buusuun haa ta'u itti haa birmatu taa'umsi kiyya isa diida jiru kana. Inni biyya keessa jiru immoo wal ta'ee waan barbaadu iddoo gahuu qabu hanga gahutti qabsoosaa waraana bilisummaa Oromoo waliinis dhaabbatee haa ta'u, akka ofiisaa dhaabbatee jiruttis haa ta'u, waan finiinsu finiinsee tulluu ishii irra yaabbachuuf deemaa jirru fiintee irra hanga baanutti itti haa adeemnuuni taa'umsa kiyyaa kanuman qabaan. Dhugaadhumatti gaajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa Jaal Kumsaa Dirribaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadhaa. Yeroo keef dhaamsa kee hundumaaf galanni kee bilisummaa ta'uu gara fuulduraatti sitti deebinee si odeeffannee sagalee kee uummata Oromoo dhageessifnaa. Kanarraa foorii bulee. Ayyee fayyaa ta'eetin.